Jirtu qeeroo fi qarreen addunyaa mara jirtan oduu arraantanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, koomentii teessanis itti barreessaa isiniin jenna. Dura irratti oduu yeroo ammaan tanaa biyya Ameerikaadhaa olii gad oofaa jirtu tan magaalataniin isinii himaa ture san fuula qabachaa jirti fakkaatti. Yeroo ammaan tanaa pirezidantiin Ameerikaa itti aanu Doonaald Tiraamp karaa Iilaan Maskitti gartee deeggaruusaa oduun tun ni ibsiti. Akkuma nama dura isin himaa ture maagaan tuni bikka lamatti adda baateeti wal lolaa jiran lolagaa jechaati jechuu. Gama kanaan karaa tokkoon Steve Bannoniitu gaggeessa, gama kanaan ammoo Iilaan Mask. Iilaan Maskiin gartee akkuma beektanitti tujjaara hedduu beekamaati. Steve Bannon kun ammoo nama gartee istiraatejistii Riippablikaanaati hedduu beekamaadha. Inni karaa gartee vootii harkuu irratti takkaa'u nama gartee isa jala deemu. Hedduu qaba, nama gartee isa dhageeffatus hedduu qaba. Namtichi kun akka malee jabaadha. Dubagaa yeroo ammaan tanaa jara lameen kanaatu gartee wal lolaa jira. Garuu Doonaald Tiraamp karaa gartee Iilaan Maskii jiraachuusaa oduun tun inni ibsiti. Kana jechuun lolli dhaabbate jechuudha miti. Garuu immoo lolli kun gartee gana amma eegalee fakkaatti fuuldura gartee jabaatee itti fufuu danda'a. Lolli kunis kan gartee baqattoota biyya alaa keessaafuu warra muuxannoo qaban H1B viizaadhaan as fiduu irratti takkaa immoo biyya tanaa gartee warra gartee muuxannoo qabu ni jira, warra jiru irratti gartee walitti jecha deeffachaa jiranii dubagaa jala deemneeti booddee gartee waan dubbiin tun irra geessu isinii himuu teenya. Lolli maagaadhaa ka ammaan tana akka malee owwaa deemaa jiru kun jara lameen kana jidduutti. Kun Steve Bannon jedhama, namticha gartee Republican strategistiidha, akkasumas nama gartee humna poolitikaadha akka malee akka jabaatti biyya tana keessa qabu. Namtichi kun ni beektan Iilaan Mask jedhama, kun immoo nama gartee horii akka malee qabu so tujjaare jechuudha. Kuni nama vootii fiduu danda'u. So biyya Ameerikaatti poolitikaa keessatti vootiinis hedduu barbaachisa. Maallaqa qabaachuun gaarii, garuu immoo vootiitu maallaqa caala. Namtichi kun gartee biyya tana keessatti sagalee guddoo waan qabuuf jecha san gubbaarraanis miidiyaa irrattis akka malee beekamaa reediyoo isteeshina kophaa qaba. Namtichi kun gartee lola ammaan tana eegalame kana biyya tana keessatti ummata gurraachaa fi warra laatiinoollee warra laatiin warra ta'an gartee yeroo ammaan tana kakaaseeti pireezidant Tirampii fi Iilaan Maskitti garagalchuuf jira. Mootummaan Saawuz Kooriyaa takkaa'u biitti Saawuz Kooriyaadhaa torbaan lama keessatti pireezidantii sadii filatan. Akkuma nama dura oduu biraa keessatti isin himaa ture namtichi na duuba jiru kuni kan gartee Saawuz Kooriyaa bulchaa ture. Inni gartee yeroo maarshallaa godhee maarshallaadhaan wataadaraan ummata ajjeesuu takkaa'u poolisaan ummata ajjeesuu ni dandeessanii jedhee ajaja baasisanitti warri gartee biyyaa akka gartee maarshalloon san hojiirran oolle hiriiratti ba'anii paarlaamaadhaan aangoo irraa isa kaasan. Eega pireezidaantii aangoo irraa kaasan booda piraayim ministeertichi isaa Haanduk jedhamu aangoo fudhate jechuun akka pireezidaantitti. Duba inni gartee aktiin pireezidaantii yaaniin pireezidaantii lama daate. Yeroo tana odoo aangoo irra jiru warri gartee investigee godhu waan gartee maarshallaa tanaa duraa san irratti inni yeroo gartee piraayim ministeerii ture san qaceellotti waan barbaachisu hin dalagne takkaa'u gartee maarshalloon san takkaa'u impiichiin pireezidaantii isa dura ture san kursii irraa kaasuu san akka lafarraa harkifatu godhee jaanii isa kanaas kursii irraa kaasanii jiran. Pireezidaantiin sadaffaadhaa kan guyyuma jimmataa aangoo fudhatee Choi Sang-muk kan jedhamu inumaatu yeroo gartee guyyuma tokko keessatti balaa adda addaatu isa qunnamee jira. Yeroo ammaan tanaa balaa guddoon isa qunnamte balaa xayyaara gartee guyyaa irraan tanaa kufe san bikka sanii mul'achuudhaan waa'ee gartee dhumaatii ummataatii fi akkasumas akkaataa gartee gargaarsa guddaa itti godhuudhaaf ta'a hunda marii achitti miidiyaadhaaf yeroo ibsa godhu himee jira. Torbaan kun torbaan xayyaara horanii miti, balaa xayyaaraa hedduutu jira. Akkasumas sanitti guyyuma irraan tanaa xayyaarri Jeju Air kan jedhamu kan Saawuz Kooriyaadhaa yeroo qubatu gartee kufuudhaan toora nama 179 hogguu xayyaarri gubatu fixee jira. Kun egaa akkuma nama duratti isin himaa ture pireezidantiin haareenni gartee guyyuma kaleedhaa aangoo fudhate san gabbahee miidiyaadhaa fi akkasumatti faamilii warreen gartee xayyaara kanarratti lubbuu dhabanii fi faamilii isaanii irratti haasoo godhee ture. Xayyaarri biyya Kanadaadhaa kan Air Kanadaan gaggeeffamu
yeroo magaalaa Halifaxitti qubachuudhaaf deemu goommaan isaa gartee diriiruu fi didee odoo karaarra irra qubatu san irra cahuu akkasitti lubbuu nama lamaa dabarsuun himamaa jira. Kunis xayyaarri Boeing 737 kan jedhamu yeroo ammaan tana akkuma gartee South Koreaatti xayyaarri lafa qubatu kuni gartee xayyaaruma kunis oduu xayyaaraa tabiraati. Oduma xayyaaraati wal qabatee xayyaarri KLM Royal Dutch yeroo Amsterdam irraa ka'ee Oslo airportii qubachuudhaaf deemu rakkoo itti qunnameen emergency landing yeroo godhu lafarra gartee shirgigaatee akkasitti garuu lubbuun namaallee hin baane yeroo ammaan tana namni madaawee ni jira jaaniiti odeessaa jiran. Xayyaarri kunis Boeing 737 akkuma xayyaara Kanadaa sanii wajjin xayyaara gartee moodeela tokkooti. Ministeertichi haajaa alaa biyya Israa'el jarreen gartee HTS warra ammaan tana biyya Siiriyaadhaa fudhate kana jarri kuni gartee gang of terrorists jee maqaatti baasee jira. Jarri kuni gartee warra shororkeessituudha jeeti maqaatti baasu jira. Kana jechuun yeroo hedduu gartee ogguu Israa'el akkanatti maqaa warreen toora sanitti baasan jara kana gartee karaa tokkoon sodaachisaniiti mootummaarraa isaan buqqisuudhaaf deeman takkaa'u gartee waan obiraati lafatti tolchuu jiran jechuudha. Kun egaa waan haaraa miti. Amma duraas gartee warra biraa akkanatti gartee teeroristiidha jaanii keessaafuu gartee warra akka Hizballaadhaatii fi Hamaasiin terrorist organization jaanii maqaatti dhoobuu kana aadaa isaaniiti. Pirezidaantiin biyya Egypt Al-Siisiin waliigaltee Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaan Ankaaraa Tarkiitti godhan san niin deeggaraa je'ee miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Jechuu kunis akkuma quba qabdanitti Egyptii fi Eertiraan waliigalteen tun gartee akka hin taane akka baddu yeroo adda addaa lafarratti gartee waan danda'an godhaa jiran. Yeroo ammaan tana eega gartee pirezidaantiin biyya Faraans Maakroon Egyptitti gartee bilbilee Al-Siisii wajjin haasa'u godhee booda inni miidiyaadhaaf waan kana gartee ibsee jira. Kana jechuun pirezidaanti Maakroon akka torbaan dabree Itoophiyaa ture ni beektan duuba gaa achitti walleenuu Abiyyi hojii gizee haasa'u godhan Abiyyi gartee mee namticha Egypti kanattis haasa'u jeeni isa gaafachuun oolu akkasitti gartee arraantan ammoo pirezidaanti Al-Siisiin waliigaltee tana Egypti ni deeggartii jee miidiyaadhaaf ibsa godhe jechuudha. Dhuma oduu irratti Raashaan nuclear power plantii ispeesii irratti ol baafnaa jettee dubbattee jirti. Kana jechuun dur gartee enerjii adda addaatiin waan space stationii saatalaayitii san dalaguuf jecha yeroo ammaan tana ammoo nuclear powerii ol baafnaa jettee miidiyaadhaan ibsitee jirti. Russian Space Agency'n akka jirutti hujii tana bara 2033 irraa ilanga 2035tti goonee xumurraa jedhanii dubbatanii jiran. Tunis gaa waanuma ajaa'ibaati. Egaa oduun teenya tarraa tana fakkaatti oduu biraatiin ammoo deebinu nagee jiraadha.